maal jettee? Waa'ee maali? Waan kiyya maal jettee? Maal jedheen? Hojiin tokkoffaa nama dadhabsiisu illee hin jiru. Lammaffaa kanaafuu hojjetu rakkoon qabu ijaarta kaayii. Ashama harka fuunee daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii hannagaa godhaa isinis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwattoota keenya irra piraankii ajaa'ibatan abdii irratti dalagaafanii piraankiin ati dalagdu kun immoo maali yoonaan jettanii mucoon mana kana dhuftee jirtu sana hin beektu minyooti ishee wajjin xiqqoo somona kana wal dhaba qabna tureeyyuu kanaafummoo an sobeetan maalan jedhaan abdiidhaanii akka waan inni ishiidhaan maan hojjetin usuma jedhitoo taayifataa jedhe akka ishiidhaan jedhe fakkeessetan akka ammoo ana wajjaati qofa hojjedhu dinaan jedhe fakkeessetan dubbadhaafanii garuu dhugaa dubbachuuf isheen hojjaa hundumaan irratti gatteerti jechuun akkuma duraan hojjedheedhuma taa'uttan hojjechaa jira yaa garuu maamiti jedheetuma usuma jedhe bakka jechuun akkuma qallittis fakkeessee garuma adda addaatiin timeen ture garuu umaa galuu fidideeshinii wal maqixaa hojjennaa wal bakka walii galuu qabnaa nuyi maal jennaallee tola jetteetuma bakka fakkeessiteetuma usmanaan jettee anuma irratti gattee waanuma hundaayyuu haa ta'uuti garuu ammammaan piraankii ajaa'ibatan abdii irratti dalagaafanii akkamitti ati hojjettu ishinaa hojjettu ati usuma jedhitoo taayii akkamitti jechuu ni dandeessaa natti himteerti ishiin immoo jedhaanii egaa mee waan jedhu maal akkatti dhagaa'u maal akkanaan jedhu waanuma hundamoo walumaan daawwatataa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofaa. Asenno. Seeni. Kam gaaddisi? Nagwaami. Fayyaa bultee? Nagaa galata rabbii. Maali? Maa naamte? Yaadumas waamee jirranii? Jiraatanii kilo mana qulqulleessaa jirrata. Minyootu? Minyootu? Achi jirtu ture? Na bira moo? Laa na bira jirtu kutaa kaan jiraatetti? Hojjetti yoo televizyina sana ilaalti malee waan biraa. Televizyina sana ilaalti malee waan biraa maal gooti? Yoo maali? Maana waamu? Sidaallee waan sitti maafan iyyuu bakka dhiisee amma qanii birataa sitti maafana. Maali? Waan sitti muu fedheen ture iyyuu? Eeyoo? Amma immoo haasawa koo geeddaree qanii birataa sitti maafana. Abbaa uumamutti milli dafiitti maafana jiru. Maa wali geeddartuuf amoonatti? Maa hundamtee maal waan sitti muu fedheen ture garuu amma dhiisee kaa? Laa hin dhiisiin gattaa hinatti min xaragini taa hinatti. Maalan gattaa kana too mana akkana fakkaatuun gattaa moo? Maali? Maaltu bade? Laa maal natti muufi? Yeroo biraa sitti maa sin jedhamti? Amma manatti mii sin jiraa jira nageettu? Yeroo biraa sitti maa abdii dhiisuu bakka adeemu? Amma natti mii sin jiraa jiru nageettu? Yeroo biraa sitti maa? Amma natti hin taasin jedha amma maa jira? Egaa abdii kaasilaa yeroo biraata sitti maydhetan ture iyyuu egaa dirqiin gaa natti himeette sittan himaa. Taa egaa. Akkanuma natti himi? Dhaabbattee sitti maa waan dheeraadhaa haali? Maali? Ani kanan jedhu dhuguma sin jedha yaabdii kanuma dhugaan natti himta waan jiru haqa. Maali? Jechuun ani sin gaafadha waan si gaafadhu sanas sin gaafadha garuu ati dhugaa isaa tossobiin otoo hin jallisiin natti himta. Sitti maa natti maali? Ati minyooti maal jettee? Waa'ee maali? Waan kiyya maal jettee ati? Maal jedheen? Ati ishiin haa hojjettu ati hin hojjetini humna kee fixin ati jettee ishiin silaa haa hojjettu naan jettee ati minyootitti qoy maal ani maa inni minyooti maa inni? Een tokkasi ana tokkasire? Lakki haadhatu jedhere? Anatu minyooti akkasire? Isaan naan jedhe jetti? Shumatu naan jedhe dursumsaatu iyyuu garuu ati akkamitti akka qoy mee yaa kiin jenneeni kijibaa wama akkanaa kana wama kan kee maqaa keetuun kaasneeti een tokkana jedhee sitti mede. Yaabdi. Eenyu sitti mede? Rabbi dursisaa ishitu sobaa bakka walitti hin dhaqu feetan dhusuma jedhee ture iyyuu. Beektaa garuu guyyaa lamaa sadi lakki akkanas hin jedhime maaliif naan jettee natti himte ishinu. Mee ishitu dura na beeka moo situ dura na beeka mee dhugaa dubbachuufi. Sitti mee? Shumatu naan jedhee abdiin yoo wal dubbistan. Sababuma kanaati anaaf si maa inni kan wallollee maaliif kan wal madiqashu tanarratti wallolleet moo wallollee dhisnaayi maal jetteetuma bakka waa baay'ee natti himte kaza akkanas hin jedhime abdiin maaliif walloltanii illee itti na gaafatte ishiin. Abdii wajjin walloltanii moo maaliif akkanas hin jedhee ana na ajaa'iba akkana jechuun kee maal jetteet beektaa
afashiti natimte ايوه ani mo hamenu daddabe akkana jechuushisu kaza chumano tumano seedu qoyme tumanjero jecha kana natti deddeebte natti ati garuu akkamti na duba akkana nagoota ati garuu maalis baay'ee yaani yoo araaramtanii raattan wama an dura barbaadaaritu kana ka an dura isin kadhadhee dadhabillee kanumaami alhamdulillah garuu waga araaramtan garuu maqama kan kee maqama gaaddise jedhu maqaa kan kee dhahuna sitti maa yaa abdii maasuu damchuu lafa katiin dubbatu yaa akii wanta inumayyuu isii wanni natti himte abdii bakka bulu bakka biraanaa barbaadii naan jette maaliif yennaa mucayyoon halkan na dhidhiitti naan jette si waan teechan surumayyuu gaaddise si dhidhiita jennaan gaaddise na dhidhiita naa ansii gaafadha kalaasii jedheen waan inuu tana malee waa'ee akkana waa'ee makan kee waan biraa takka wanni ati taa'ii isiin haa hojjettu isin hunduu hojjeta walii hojjeta yoo hojjenne itti dhiisaana hojjetata isin jedhee midheen gadda lama dubbattaare ana akkana jetta ishiidhaan akkas jetta maal jechuudha qoy abdii isiidhaan maal jedhe ishiidhaan hojjettu ati hin hojjetini afaan basite abdiini ati humna kee fixini ishiinumti haa hojjettu mee hujimmaa dhageeffadha hujimmaa humna namaa fixu kaminne dee hojjetan xiqqaan qabdu abdii galladin yaa kiisin akkanatti cadhistaniituma wal nyaataan oli naate waan dadhabdan manallee xaragina dhiisaa anatti argaa nyaatallee kinoo kalaalmee manallee anatti xaragaa irraa mataati kanatti gabariite anumatu hundumaa hojjechaa maal rakkoo hore maal garuu kaati waan jetteen jira waan ta'eef mucoolaa kanaa miti an akkas hin jenne an amma sheemii numa qabe bar ammaa jedhee isin aja jedhemi isin maal isa nu ajajjeen jenne meen nu feeneetuma hojjechaa irraa miti Neton ujuru manni qoshasheen taa yookiin ammoo ati hojjettaarii hojjettu garuu waanuma wal dandeenye nu lamaanuu hojjennaa mana tokko keessatti nama lamaan jirru maal gochuu tokko taa'ee tokko hojjechuu maal jechuudha malee waa biraaf miti garuu immoo ati jechi jettee kun immoo ana naarsee jira maaliif ani maa inni ishiin maa inni hundumtuu nama miti anam addaan isin qoodeele kanan akkamti addaan nu qooddu ishiin ati taa'ee ishiin haa hojjettu jechuun maal jechuudha mee akka gaaddise ana afaan kiyyaa'uun akkanaan baanee maal taatisa ana amantu tole qoy ishii anatu jedhee ofuma deebisee immoo si gaafadhaaree qoy maal jechuu feetee taate an afaan mucayyoo yookaan anaaf si wal lolchiisuuf jetteerti malee afaan kiyyaawwan akkasii hin baanee ishiin seerumaanii tasaame ishiin mee waan naan jette abdii hojii wal loltan immoo maaliif akkanas hin jechuu danda'ee naan jette mee laal mee ishiin shakkiteet mee waa wallaaltee miti tulfaatee natti himuu iyyuu tulfaachaa natti himte ishiin mucoon lafaa kaatee jechaa fiddee waan akkanaa kana jettire waa tokko toon dhaga'iin anama wanni naa galu tokko illee hin jiru waan takka hin jenne siin jedhee jira yoo abdii garumaa fakkeessi taate sobdee yaa akki yoon amante naamani yoon amanuu dhabaate akkamitti naamana silaa ana biratti waan biraa taasofte ishii biroo geesse waan biraa taasofte maal jechuudha akkan amma naamantu moo naamantu akkamitti si amanaa ishiin naan jette mucoon tun nan beeddume akkanas hin jedhee abdiin jettee lafaa kaatee immoo waan hin taane hin dubbattu mucoon hai amma kanaaf naamantee mire kan biraa maal raafisu amire kan kanaas hin waamne qoy abdii maal jechuu keetate dhageeffadhu kaa hojiin tokkoffaa nama dadhabsiisu illee hin jiru lammaffaa kanaafuu hojjetu rakkoon qabuu ichaarta kaayii lammaffaa ammoo hojiin an isii taciis jedhee si hojjechiisu hin jiru kanu yaa abdii waan ani hin jenne sin jedhee natti ni jineessa wata kan hojjetin keessattuu hin loltaa kan jettee qoy abdii maal jechuudha gaaddisi an akkas hin jenneen sin jedhan wattii jette kaa mucoo kan jenne lafaa kee akkamta sin jedhe isheen wattiin duraa si wal dhaba qabdee anaan si wal lolchiisuuf jetti ati uma argite oduu namaan dhageeffatteetuma natti iyyine yaage itoo ammaa akka oduu namaatti hin dhaggeeffatu maas lafa qaatas gaafadhaa ture maana gaafatasi akkamta akkana naan jettee jedhaa ture garuu ani oolee buleetan itti yaadee ani sin jedhee dirqi hin jedhe naan jettaa tole ati ammaa silaa jedhee taariitu mataa iyyuu qoy amma ani hin jenne sin jedhee na amantu na amanuu dhabaattu yoo ammoo hojiin sitti ulfaate dhiisi isin lachuu anaaf walqixa abdiin kwaan mee hojjaa namti kan kana caalu nan hojjedha garuu jecha kee kanatu na arseen kaalaas bara si aarsite kana arani wanni dubbattu bakka akkana mettee deemtaat maal jechuudha qoy abdii maal akkamta akkana namaan jettaati qoy maal jechuudha an garuu baay'ee na dhibe dhugaa rabbi abdii akkana jechuun qabdaati maayini garuu egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana waan jedhe dhaggeessanii jirtu nu hordoftanii jirtu eetan abdii qaba dhugaa dubbachuuf ani shakkiin qaba tureeyyu malee waan dhagee tokko hin jiru
mucoonis waan naan jette tokko intullee hin jiru garuu haalli ishiin hojjan irratti jettee usuma jettee gattee teessee maal keessatti tasa waa afaanii baafatee kan jedhu sana dhaga'uufan tureeyyuu garuu waan jedhe tokko hin jiru lakkii anumaan dubbannee anumaan jennee jedhee akkuma dhageessan kana egaa daawwattoota keenya waanuma hundaafuu piraankiin irraa akkana fakkaata. oo jaalattan like share subscribe godhadha comment illee nuuf kaadha waan hundaafuu baay'een sin jaaladha nagaan naa tura ciao.